Mana jireenyaa Jawaar Mohaammed Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti mootummaan Itoophiyaa sakatta'ee namoota keessa jirullee hidhaan hidhee jira. Mana isallee fattashanii waan keessa jiran hundaa'u keessaa guuratanii jiran. Akkasumallee namoota keessa jiran hundaayyuu hidhaan hidhanii jiran. Kuni oduu yeroo ammaa kana namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa jiru. Miidiyaaleen hedduutu wal harkaa fuudhaa jira. Kanumaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohaammed waan dhugaa gadhiisee jira. Waan dhugaa inni dubbate sanii isinitti hima. Hundi keessanillee argitanii namoota hin arginiif jechuudha. Wanni kun dhugamoo soba dhugumaan manni Jawaar Mohaammed kan Naayiroobii jiru akkuma kan kana dura magaalaa Finfinneetti meeshaa hunda keessaa guuratan kanallee keessaa guuratanii dhugumaan namnillee hidhaan hidhame mootummaan Itoophiyaa dhugumaan biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti mana xiinxalaa siyaasaa fattishisiise kan jedhu bal'inaan isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagara deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu sobaatii fi oduu dhugaa adda baasnee beekuutu nurra jiraata jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu waan sobaatu baay'ata jechuudha. Dharri dhugaa fakkaateeti dharti dhugaa mootee dhugaan immoo dhara fakkaattee deemaa jirti jechuudha. So kanaaf maaltu dhugaa maaltu soba kan jedhu adda baasnee beekuutu nurra jiraata jechuudha. Waan kana kan uume ajandaa kana kan uume warruma mootummaa keessa jiran jechuudha. Maybe gara fuulduratti waan kan tahuu malaa waan jedhamu hin beekamu kuni gar fuulduratti ta'uu mala. Garuu ammaaf xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohaammed akka jedheetti kuni oduu sobaati. Namni hidhamelleen hin jiru akkasumallee manni sakattamelleen hin jiru qabeenyi tokko kan tuqamelleen hin jiru oduu sobaati jechuuni maxxansee ture jechuudha. Daawwattoota keenya mee waan Jawaar maxxanse hanga tokko isinitti hima jechuudha. Walumaa galatti wanni kuni soba guutuudha jechuudha. Soba adiidha akkanumatti sobanii warra mootummaatu ajandaa kana uume jechuudha. Waan akkanaa kana oofan malee warreen xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed deeggaran rifachiisuuf jedhanii waan akkanaa kana kaasanii oofan malee Jawaar akkana kan jedhe hin jiru jechuudha. Akkas jechuun maxxanse jechuudha Jawaarii sirriitti hordofaa. Oduu manni Jawaar Naayiroobiitti sakatta'ame namnis hidhame jedhu soba mannis namnis hin tuqamne kan tuqame hin jiru abjuu muddamsuun uummataniidha jedha jechuudha. Haala kanaan maxxanse jechuudha Jawaar Mohaammed daawwattootaaf kabajamtoota keenya. Kanaaf waan sobaa oduu sobaatii fi oduu dhugaa adda baratuun isinirra jiraata jechuudha. Akkanumaan kaastanii waa hawarsuun hin barbaachisu jechuudha. Dabalataan miidiyaa gurguddaatu waan kana haasa'u jira anna dhibe dhugaa rabbii fakkeenyaaf rakkoon kun yoo ga'ellee xiinxalaa siyaasaa gadi bahee dubbata jechuudha. Waan dhugaa waan gara Jawaar Mohaammadin dhufu daawwattoota keenya kabajamoo waan gara Jawaar Mohaammadin rakkoos ta'ee gammachuus ta'ee gara Jawaar Mohaammadin wanni dhufu kamiyyuu jechuudha. Inni peejii isarratti ni maxxansa jechuudha. Dhugaa jirtu eessarraa baratanii dhugaa jirtu peejii isaa dhaqaati peejii isaa feesbuuka irraan baradhaa achirraa dhaggeeffadhaa yookaan gara tiwutara isaatiin akkasumallee gara telegiraama isaaniitiin hordofuu ni dandeessan jechuudha. Oduu dhugaa gabaasa dhugaatii fi gabaasa soba adda baafatuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti manni Jawaar Mohaammed Naayiroobiitti sakatta'ame tokkolleen hin jiru. Kuni mootummaa Itoophiyaallee maqaa balleessuu jedhama jechuudha. Haala kanaan mootummaallee maqaa balleessuu jedhama. Warreenuma mootummaa keessa jiru beeka ajandaa kana kan uumelleen jechuudha. Warruma mootummaa keessa jiru jechuudha. Warreen deeggartoota xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed abdii kutachiisuuf yookaan uf jibbisiisuuf waan akkanaa kana uumanii kaasanii ajandaadha jechuudha. Kun amma ajandaa torbaan kana uumame jechuudha. Isaanuma lafaa kaase innugaa dubbatee jira ajandaa muddamsuun uumame yookaan abjuun uumame jedhee dubbatee jira jechuudha. Biyya mootummaa qabdu keessatti immoo manni namaa sakattamuun seeraan alaa haa ta'u Keeniyaan akkuma beekamu silaa biyya Itoophiyaatiin garaagarummaa wanni isiin qabdu hin jirtu. Tahullee garuu xiqqoo hanga tokko biyyoota gurguddatteen harka ol keessaa qabdi akkasumallee xiqqoo hanga tokko uummanni isileen uummata dammaqaa waan ta'eef hangas mara mana namatti waan bu'amu natti hin fakkaatu. Tariiga birriilleen taatu akkuma amma waboo achi keessaa barbadeessina yookaan qulqulleessina jedhanii mootummaa walii galanii opereeshinii achirratti gaggeessaa jiran sanii tarii gara fuulduratti mana xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed Keeniyaa jirullee fattashuu danda'anii sakatta'uu danda'anii hin beekamu kun yaada hin beekamu garuu ammaa fi soba guddaadha jechuudha. Mee maaluma namaa godha sobni kun akkanatti soba
qabanii manni sakatta'ame nama hedduutu hidhame meeshaaleen akkuma kan Finfinneetti jalaa guurame jedhanii jechuudha. Bar miidhuma gurguddaatu haasa'u dhugaa rabbii waan nama dhibu jechuudha. Warruma sila miidiyaa gurguddaa miidhuma hawaasni dhaggeeffatu harkaa qabuutu waan kana maxxansaa jira jechuudha. Keessafuu gama feesbuukaatiin bal'inaan qoodamaa jira jechuudha. So kanaaf waan dhugaatii fi waan sobaa asumaan akka adda barattan isinii dhaamuu barbaada jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo mootummallee maqaa balleessanii akkanatti mootummaa Itoophiyaatu achitti bar nama itti ergee yookaan waraana raayyaa ittisa biyyaa garas ergee akkasitti sakattaasise mootummaa Keeniyaatiin waliigalee jedhanii jechuudha. Waan sobaa akkanaa kana waan hin fakkaanne waan sadarkaa mootummaa kanallee gadi buusu akkasumallee waan saba kanallee xiqqeessu jechuudha. Haala saniin waan akkana ajandaa akkanaa kana uumuun gaarii natti hin fakkaatu. Namoonni ajandaa akkanaa kana uuman illee osoo waan akkanaa kanarraa qusatanii dhugaa rabbii baay'ee gaariidha jedheetiin amanaa. Kanumaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad haala ajaa'iba ta'een kitaaba isaa eebbisiisaa jira jechuudha. Biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa, biyyoota adda addaa keessa deemee jechuudha eebbisiisaa jira. Kanuma hinaafanii yookaan kanuma gadi ciisuu dadhabanii jechuudha. Nama yaada ofii gara beekumsa ofii hawaasa ofii biraan gahaa jiru. Kanumaaf hinaaffaa miqqanyummaa dadhabanii jechuudha. Itoophiyaa keessallee jala deemnan Keeniyaatti illee jalaa bahuu dadhabe. Eega inni Awurooppaa dhaqellee amma ajandaa kanaan gadi dhufanii jechuudha. Kana hundaa'uma kadiirotuma mootummaatu lafaa kaasee waan kana uume Oromoon Oromoo irratti akkanatti shira xaxuu kana dhugaa rabbi amma mootummaa Keeniyaa kan inni nagaan keessa jiraataa jiru sanillee jechuudha irratti kaasuu fi beekadha waan biraatii miti wanni isaan deemaniif jechuudha. Akka inni eega kitaaba isaa eebbisiisee xumurellee gara Keeniyuma sanillee akka inni gara nagaatiin hin deebineefi yookaan mootummaan Keeniyaa sulleen akka irratti ka'ee mi'a isaa kan mana keessa jiru gara fattashuutti yookaan shaneedha jedhanii yoo maqaa balleessuu baatan amma isinsanii fiyyitanii yimi amma kanaaf hin iyyina. Jawaar shaneedha jedhanii ammallee silaa shanee jechuu qaata itti baasanii yoo haa ta'u mootummaa Keeniyaa irratti illee amma Jawaar shaneedha. Shaneen tokkoffaan isaa dura manni isaa sakatta'amuu qaba jedhanii yoo mootummaa Keeniyaatu itti erguu baatan kadiroonni mootummaa kun dhugaa rabbii namaaf hin galu jechuudha. Hundumaafuu namoonni naannawa mana Jawaar Muhammad Naayiroobii jiraatu jechuudha of eeguun irra jiraata jechuudha. Maaliif rooba kan darbee miti kan dhufuuf mana ijaarratanii jedhamaa miti ree Oromoon akkas jedhaa bar rakkoo kan darbee miti kan dhufuuf namni itti qophaa'a jechuudha. Kan dhufuuf eegaa jechuudha kan darbee miti waan karaa jirutu dura fooliin dhufaa jedhanii beektanii kanaaf waanuma garaa jiruu fi waan yaadaa jirantu kana mootummaan tokko gaafa waan tokko gadi baasuuf deemu yookaan qaamni tokko paartiin tokko waan tokko uumtee gaafa gadi baasuuf deemtu hawaasa biraan ga'uu deemtu jalqaba irratti kadiirota isiitti kenniti jechuudha. Afaan kadiirotaa keessaan dubbatti jechuudha. Kadiirotaatu afaan mootummaa sanii ta'ee dubbata jechuudha. Gaafa dubbate hawaasa biratti wanni kun ni fudhatamu moo hin fudhatamu kan jedhu abbaan ilaalcha san yookaan wanta san qaama sanitti kenne suni qaamni sun duuba taa'ee waan san xiinxala jechuudha. Hangam takka hawaasa biratti fudhatama argatee fi ofii mul'isu beeke abbaan waan san uume ofii mul'isu. Maaliif ofii mul'ifne beektanii? Wanti kun yoo fudhatama dhabe asumaan hafa. Yoo fudhatama argate immoo gadi bahee ittiin beekamuu fi jechuudha. Siigalee. Kanaaf yeroo hedduu warri mootummaa keessa jiru mala akkana mala abbootii gadaa keessaan dubbatu kadiirota mootummaa keessaan dubbatu abbootii amantii sheekotii paastaroota keessaan dubbatu bakka waan akkana kana keessaan dubbatti jechuudha. Amalli mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf mootummaa biyya biraa yoo fudhanne ifaa bilisaan dubbatan waan dubbatan jechuudha. Ifaan ifatti ummataaf banaa godhanii waan dubbatamu kamiyyuu ija ummataa duratti dubbatama. Shiras ta'ee dabas ta'ee shiras ta'ee keeris ta'ee ummatuma duratti dubbatame waan ummanni fudhatanii itti irratti hojjetamaa jechuudha. Garuu biyya keenya sanitti akkasii miti. Jalqaba yaada uuman yaada kana gaafa uumanii yaada kana osoo hawaasatti gadi hin baafne ni tamoo hin ta'u ka jedhu eegatti intalan boodanii maal godhan yookaan abbaa gadaatti kennanii yookaan abbootii amantaatti kennanii yookaan kadiireetti kennanii jechuudha. Gaafa kana kadiiree maal godha gara miidiyaatti fide jechuudha. Abbootiin gadaatii fi manguddoo maal godhan gara hawaasa warra niitoorkii hin qabne ni jiraame hawaasa biyya keessa gara kanatti fidan jechuudha. Kadiironni immoo gara diyaaspooratti geessaa jechuudha. Yaadni kun ni fudhatamu hin fudhatamu hangam takka irraa fudhatame immoo irraa hin fudhatamne ka jedhu abbaan waan san uume ilaalee wanti sun yoo kan yaadni sun tahee uummanni leen kan ofitti fudhatu taate sana boodan gadi
banii miidiyaaf ibsa kennanii hawaasa illee ibsa godhanii jechuudha waan san hojiirra oolchanii jechuudha yoo hin taane ta'e immoo hin taane illee ta'e waan saba miidhullee yookaan saba miinillee ta'e immoo saba sanii miidhuu barbaadan jechuudha waan san eega ummatatti kadiroonni ibsa boodanii fidanii hojiirra oolchanii jechuudha wanni Itoophiyaa keessatti baratame isa kana jechuudha kana wanni jedhee fi tarii mana Jawaar Mohammad illee itti xiyyeeffatanii yookaan fuula itti deebifatanii waan kanneen hangam takka ummanni itti dheekkamaa fi hangam takka bakka nu miidhaa fi yookaan faayidaa nuuf qabu waan jedhamu ilaaluuf jechuudha kan wanni kun uumamuu danda'uuf jechuudha so kanaaf namoonni naannoo jiran jechuudha of eeguun dirqama jechuudha akkasumallee mi'a mana keessaa yoo danda'ama ta'e jechuudha hanga tokko ni jira waan isa barbaachisu hunda xiinxalaan siyaasaa otoo keessaa baafate ani gaarii jedheen amanaa akka kiyyatti jechuudha kanaaf gaa daawwattootaaf kabajamtoota oduu sobaati asumarratti haa xumurru waan sobaati kun akka fudhatama hin arganne immoo hawwarsuu hin qabnu sheer godhuu hin qabnu waan akkana kana kun waan sobaati waan sobaa kana jala kan deemne isiniin jechuu barbaada guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula yuutuubii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godhaa kanarraa goolabame viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'a.